Haleellaa bitootessa lama bara 2016tti raawwatameera jechuun jiraattonni kaasaniin naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qawweet gandoota Kurii Birrii Yeellanii fi Waaccoo aanaa Efraataa Gidim Molaaleef Nageessoo godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursii bakka Diimtuu jedhamtu akkasumas aanaa Jilli Dhummuggaa keessatti lubbuun namootaa darbuu qabeenyi barbadaa'uu jiraattonni qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'uu jiraattonni naannawaa sanaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas qaamni tokko hidhattoota faannoo kan himatu yoo ta'u qaamni biraan immoo waraana bilisummaa Oromoo himata. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuggaa fi aanaa Arxummaa Fursii keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namootaa darbuu fi miidhaan qaama qaqqabu jiraattonni aanolee kanneenii himanii jiru. Namni jiraataa aanaa Jillee Dhummuggaa ta'uu isaanii himan kan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo qonnaan bultoota sabaan Oromoo ta'an irratti tarkaanfii fudhataniiru jechuun haala ture jedhan ennaa ibsan. Aanaa Jillee Dhummuggaa askara mararee kana sanbata guddaa galgala irratti warroota loon keessan maarri faannoo kun gadi bu'ee lole ganda baadiyyaa naannooftuu jedhamu gara daangaa Amaaraatti waldaan geessu kanarratti sanirraan ka'ee reegaa uummanni duulee ganama barii immoo akkasumatti dhufeetuma fumaammaas lole ta'ee walitti bu'insa sanirraan gara namoota 15 bira kan wareegamanii akkasumallee ammoo warroota amma soomanaan odeegaa galgala fataru gaadara gara raasaraa dhufanii boombiittanii maatii dubartoota nama 3 fi maatii nama 2 fixanii. Naannoo Amaaraa daangaa aanota godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaatti irra deddeebiidhaan walitti bu'insii fi haleellaan hidhattootaan gaggeeffamu mul'achaa tureera. Gama biraatiin ammoo naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qawweet jiraataa naannawaa Kurii Birrii ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan hidhattoota aanaa Jillee Dhummuggaarraa dhufaniin qonnaan bultoota irratti haleellaan raawwatameera jechuun haala ture ibsaniiru. ችግሩ የተፈጠረው በጎረቤት ሀገር ሞላሌ ይባላል። ኦሮሞ ከብት በቆሎ ሰብል ላይ እናበላለን ብለው እዛ አማሮች rakkoon kan uumame aanaa ollaa Molaalee jedhamutti Oromoonni horii fidanii boqqollootti naqanii ni nyaachisnaa jedhan. Warri Amaaraa ammoo hin nyaachistan jechuun walitti bu'iinsi eegalameera. Guyyaa dilbataa sa'aatii 10 irratti dhukaasni dhukaa bule manneen gubataniiru nutis aanaa olitti baqannee bulle. Dhukaasni gamlachuun ture. Namoota hedduu jalaa horiin fudhatameera. Namni nagaan qonnaan bulaan tokko horii koo hin fudhattan jedhee yeroo dhorku kan rasaasaan rukutan du'eera. Qabeenyi saamameera. Manaa fi qabeenya keenya dhiisnee baqanneerra. Lolli gaggeeffamaa ture hidhattoota faannoo fi qonnaan bultoota Oromoo gidduutti jechuun kan ibsan ammoo jiraataa aanaa Arxummaa Fursii ta'uu isaanii kan himan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa nama jedhanidha. Nama humna hidhataa faannootii fi qotee bulaa Oromooti. Hawaasa Oromoo raayyaa nama lamatti waraana bilisummaa Oromoo waamti jedhamu wankiin gonkumaan jiru wanti akkuma mandurte hin jedhee gara daangaa Affaarii fi gara daangaa Oromoota Affaar kan ta'an hedduu fagoodhaan kun ilman jiru kun qotee bulaa Oromootii fi humna faannooti kan waan jiru. Lolli tibbanaa kan yeroo kaanirra miidhaa geesseera jechuun kan ibsan jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidim ta'uu isaanii kan himan akkana jedhu. የትናንትናው ወረራ ኃይለኛ ነው። ከምንም በላይ ከመቼውም የትናንትናው በጣም ከባድ ነው። Lolli kun kan yeroo kamiirrayyuu ulfaataadha. Meeshaalee garaagaraatiin lolu. Mana hedduutu gubatee qabeenya hedduunis saamame. Baay'ee ulfaataadha. Aanaadhuma Efraataa Gidim naannoo Nageessoo akka jiraatan kan himan namni maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan walitti bu'iinsi kun gandoota ollaattis babal'ateera. Lubbuu namaas galaafateera jedhan. ከኛ አካባቢ ተነገሶ አንድ ሞቷል። Naannawaa keenya namni tokko du'eera. Tokko madaa'eera. Aanota nutti dhiyoo ta'an irraa ammoo namoonni 4-5 ta'an du'aniiru. Jiraataan aanaa Arxummaa Fursii ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa ennaa ibsan. Jalqabbii isaantu nama lama nama karaa deemu dhiitiidhaan dhahanii madeessanii Maganxaa Fursee yookiin immoo Waaldaa Furseedha kan jedhamu. Achi dhahanii achumarraan deesee yookiin abbaan yookiin immoo abbaan gadaa sanidhaa wanni miti yeroo nuti jabaatte wanni kun hin danda'amne humna ofirraa karaa nuti kana karaa ofirraa baraatti oonayee dhugaatii akkasumatti eegalameete. Guyyaan qixxataa immoo bakka diimtuu jedhamtu akkasuma Oromoota namni tokko du'eeti namni lama daa'achiillee akkasuma wal fakkaataa guyyaan lammataa buudhata karaa baamurtatee kana adda waraana karaa bitaatiin gollammanuu Arxummaa Fursiiti.
Dhimma jiraattonni kaasan irratti aanaa Jillee Dhummuggaa fi aanaa Arxummaa Fursii akkasumas godina addaa saba Oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'utii itti aanaan bulchaa bulchiinsa aanaa Efraataa Gidim obbo Albiis Adafraash rakkoon uumameeraa jechuun sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru. በእርግጥ ተፈጥሯል ችግሩ እንዴና እንዴት ለማለት አሁን በጣም ሩቅ ነው። Rakkinichi uumameera garuu maaltu uumame jennee gaafachuuf baay'ee fagoodha. Bilbila qofaan kan waliin dubbachaa jirru amma gandoota lama keessatti rakkoon kun kan uumame. Neetworkiin ammoo cufameera ammatti. Gandi tokko Nageessoo jedhama tokko immoo Zamboo jedhama. Gooxiin isaa immoo Molaaleedha. Rakkoo qaqqabee sirriitti addaan hin baasne. Jiraattonni buqqa'aniiru neetworkiis hin arganne. Hooggansaa godina addaa saba Oromoo waliinis waliin agarre. Hooggansi olaanaan gara naannoo deemaniiru. Kanaaf waliin dubbisne. Ammatti naannawaa sanatti sagaleen rasaasaa hin dhaga'amu. Garuu rakkoon akkasii deebi'ee hin uumamu jechuun hin dandeenyu. Itti aanaan bulchaa aanaa Efraataa Gidim nageenya waaraan akka jiraatuuf olaantummaa seeraa kabachiisuun cimee itti fufuu qaba jechuunis ibsaniiru. Walitti bu'iinsa yeroo yeroon mudatu kanaaf abbootiin amantaa, abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa araaraaf mariidhaan akka furmaata argatuuf hojjechaa turanis furmaata itti fufiinsa qabu fiduu hin dandeenye. Rakkoo naannichatti irra deddeebiidhaan mudatuuf gama tokkoon waraana bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa taasisaniiru. Gama biraan immoo hidhattoota faannoo. Haa ta'utii hooggansi waraana bilisummaa Oromoos ta'an kan hidhattoota faannoo humnoonni isaanii namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne ibsuun himannaa isaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuggaatti jiraataa magaalaa Sanbatee ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan amma magaalaan Sanbatee tasgabboofteetti jedhan. Amma tasgabbichi haala gaariirra jira. Uummanni amma faannoo jedhamu kunis magaalaatti keessa amma guyyaa lama kana bahee jira. Warri hidhate kun hundinuu wanta magaalaatti keessa hin jirre tasgabbaa'ee jira. Magaalaatti keessa waan namni deemaa garuu baajaajiin hin jiru, konkolaataan hin jiru. Gabaattiin har'a jalqabdeetti. Isaan ammoo maraaritis walgahii jira amma akka zoonii akka kilirraa dhufanii harmatti xaayye kanatti akka Sanbateettis walgahii jira. Godina Shawaa Kaabaatti jiraataa magaalaa xaayye ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guyyoota sadan kana sagaleen dhukaasaa hin jiru jechuun ibsaniiru. ሆስፒታል ያለበት ጤና ጣቢያ ያለበት እነሱ አካባቢዎች ከኦሮሞ ብሔረሰብ አካባቢ ባሉ ታጣቂዎች እያጸዱን ነው እየዘረፉ ነው። hidhattoonni naannawaa saba Oromoo irraa dhufan hospitaalota buufataalee fayyaa saamaa jiru. Eengadda namni Hayilee jedhamu ogeessa bittaa aanaa kan ture iddoon jireenya isaa ganda duwwaa lamadha. Mana isaa keessatti ajjeefame. Mucaan Jamaa jedhamus achuma ganda duwwaa lama Musliima haftiiriif bahee magaalaa keessatti ajjeefame. Namni kun itti dabaluudhaan hidhattoonni godina addaa saba Oromoo irraa dhufan magaalaa Xaayyee keessa bakka muraasa keessatti darbee mul'achaa jiru jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanarratti hooggansa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'utii kantiibaan magaalaa Xaayyee obbo Tamasgin Tasfaa sagaleen Ameerikaa bilbila harkaa isaanii irratti bilbilee sababa rooba cimaan magaalattiitti roobaa tureen wal dhaga'uu hin dandeenye. Bilbilli isaanii addaan citee boodarra yeroo bilbilamus bilbilli isaanii hin hojjetu. Haa ta'utii yeroo waliin dubbiin taasisametti magaalattiin tasgabbaa'aa jirti jechuun himaniiru. Jiraataa magaalaa Sanbatee ta'uu isaanii himanii sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni biraa nageenyi waarawaan akka jiraatuuf mootummaan federaalaa irratti hojjechuu qaba jechuun himaniiru. Wanni sochii jamu karaanuu cufaadha. Karaan hin banamne isaan socho'aa namni walirraa cinna jirra bara. Aanaa Jilleetii fi aanaan Arxummaa Fursee. Tasgabbii wanni jedhamu gaafa mootummaan dhufee gama lamaaniinuu nageenya buusee karaan baname gaafa tasgabbaa'ee jedhama. Amma mootummaan karaan hin banamne namni rakkoo keessa jira. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan jiraataa magaalaa Xaayyee ta'uu isaanii himanii guyyaa kaleessaarraa qabee magaalaa Xaayyee keessatti tajaajilli ibsaa fi bishaanii hin jiru. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa tajaajila kennaa hin turre jedhan. Jiraattonni magaalattis sababa rakkoo nageenyaatiin baqatanii rakkoo keessa jiru jechuunis himaniiru. የከተማው ህዝብ ትምህርት ቤት ላይ የቀበሌ ቢሮዎች ላይ በረዶሃ የሚባል አካባቢ ያ ነው እንግዲህ ሰው የሰፈረው። Uummanni magaalichaa mana barumsaa fi manneen hojii mootummaa keessa bakka Fireedowaa jedhamu qubatanii jiru. Qe'ee fi qabeenyi isaaniirraa buqqa'anii waan nyaatan hin jiru. Akka tasaa waan ba'aniif beelaa jirus dubartoonni maanguddoonnis daa'immanis akkasuma. Jiraataa magaalaa Sanbatee ta'uu isaanii kan himan sababa walitti bu'iinsa tureen lubbuun namootaa darbuu qabeenyi saamamuu himaniiru. Namni tokko hadaamatti
lubbuun isaa darbee jira akkasii warra dhaame keessa. Saamichi raawwatame tun tokko waan tokko waan akka qorqorroo waan akka hulaa manaamin kan warra waliin buqqise malee wanni akka baankii wanni akka tuqame jiru. Gillesabii tokko irratti waa haati tokko waan godhamee jira malee akka mootummaa irratti wanni godhamee jiru. Hin beekamne kun warra godhee. Jiraattonni godinaalee lamaanii sagalee Ameerikaatiif yaada kennan lammiileen nagaan godinaalee lamaan kanarraa sababa walitti bu'insaatiin lubbuun isaanii darbuu qaama miidhamuu qabeenyi barbadaa'uu saamamuu fi qeef qabeenya isaanii gallakkisanii buqqa'uu ibsanii jiru. Rakkoon kunis itti fufiinsaan fala akka argatuuf mootummaan federaalaa xiyyeeffannoo kennuufi akka qabu gaafatanii jiru. Imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaatti argamu karaa fuula feesbuukii isaa ibsa har'a baaseen naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa keessatti ajjeechaan lammiilee nagaa miidhaan qaamaa fi buqqaatiin gaggeeffame yaaddessuu ibsee jira. Itoophiyaatti ambaasaadder Ameerikaa Ervin Maasingaan qaamoleen kamiyyuu walitti bu'iinsa uumuun lammiilee nagaa qeerraa buqqaasuu hin qabanii jechuun lammiilee nagaaf eegumsi barbaachisu taasifamuufi qaba. Rakkoon siyaasaa biyyattii fi rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru furuuf immoo mariin barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Waldhabdee godinaalee kana keessatti uumamuuf warri godina addaa saba Oromoo hidhattoota faannoo himatu. Kan godina Shawaa Kaabaa immoo waraana bilisummaa Oromoo himatu. Garuu qaamoleen hidhattoota kun lamaan lammiilee nagaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.